Amerikaan haleellaa qilleensaa Hamaas Israa'el irratti onkolleessa torba waggaa darbe raawwate booda yeroo jalqabaatiif humna waraanaa Israa'eliif ergite. Amerikaan miilana humna waraanaa fi sirna faccisaa haleellaa misaa'ilaa ergite. Tuuti humna waraanaa ergitus sirna faccisaa haleellaa qilleensaa Terminal High Altitude Air Defense jedhamu irratti kan hojjetani. Lolli Israa'elii fi hidhattoota Hezbolaa jidduu kaaba gama Israa'eliin jechuunis kibba Libaanooniin jalqabeetti dhufee jira. Waraana kana keessatti namoonni nagaa fi loltoonni Hezbolaa loltoonni Israa'el sajjeefamaa jiru. Israa'el haleellaa qilleensaa hedduu goote. Hezbolaan drooniiwwaniin haleellaa hedduu gaggeesse. Iraan haaloo ba'iinsa Hezbolaa maatuuqxanii misaa'ilota dhibbaan lakkaa'aman roobsaa turuun ishee ni yaadatama. Haleellaan hidhattooti Hezbolaa godhaa jiran loltoota Israa'eliif qormaata jabaa ta'aa jira. Pentagon kaleessa akka himetti loltoota 100 sirna faccisaa haleellaa qilleensaa waliin ergee jira. Ameerikaan misaa'ilota abidda tufan 180 waliin loltoota kanneen ergaa jirti. Amerikaan humna kana kan gitu Israa'el tumsuu fi lammiilee koo naannoo kana jiraatan balaa Iraanii fi milishoota shariikota Iraan irraa isaan mudaturraa tiksuu fi jetti. Ergaan Amerikaan dabarsuu feete gubbaa isaarra yoo ilaalan Israa'el tumsuu yoo ta'u gadi fageenyaan yoo ilaalan immoo Iraan doorsisuudha jedhu xiinxaltooti siyaasaa fi waraanaa. Iraan haleellaa Israa'el irratti gootu sichi 2-3 irra deebiin akka yaaddu dandeessisaa jedhu. Amerikaan ergama ammaa kana malees ofii baa giddu galeessaatti buufataalee waraanaa Israa'elitti dhiyoo jiranii fi fagoo jiran hedduu qabdi. Ragaan kaartaa buufataalee waraanaa US akka agarsiisutti US baa giddu galeessaatti buufataalee waraanaa kanneen keessaa humna waraanaa jajjabaa qabdi. Buufata waraanaa dhaabbataa humna galaanarraa kan xiyyaarota baatanii fi doonii waraanaa yookiin destroyers fa'i. Buufataaleen kunneen biyyoota michoota ishee baa giddu galeessaa hedduu fi qaamolee bishaanii naannichatti argamanirra jiru. Bara faranjootaa keessa jirru kana eegalee immoo argama naannichatti qabdu bal'isuu ragaaleen ni agarsiisu. Kun Iraanii fi neetworkii Iraan kan jettuun kan akka Hamaas kan sulula Gaazaa keessa jiru, Hezbolaa Libaanoon keessaa, hidhattoota Huutii Yaman jiranii fi milishoota maanneen isaanii Iraaqii fi Siiriyaa ta'an doorsisuufi jedhama. Haleellaa hidhattoonni Hamaas Israa'el irratti waggaa darbee banan booda humnoonni Ameerikaa baa giddu galaa jiran haleellaa hedduu gochaa turan. Haleellaa qilleensaa qolachaa turan. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa dooniiwwan daldalaaf galaana diimaa fi galoo galaana edan keessa deddeebi'an haleellaa droonii fi misaa'ilaa hidhattoota Huutii irraa eegaa turan. Haleellaa Hezbolaa boodas Pentagon ammaan tana humna garanatti daddabalaayyuu jira. Xiyyaaronni waraanaa fi dooniiwwan Ameerikaa haleellaa Hezbolaa Israa'el irraa qolachaa turan. Haleellaa hin yaadamin misaa'ilota Iraanis akkanuma. Jalqaba ji'a onkololeessaa kana United States xiyyaarota waraanaa hedduu baa giddu galaa kanatti akka ergitu beeksiftee turte. Ji'uma kana qondaalonni humna ittisaa ishee akka jedhanitti Ameerikaan baa giddu galaa kana humna miseensota waraanaa 40,000 hedduun isaanii dooniiwwan waraanaa galaanarra jiran qabdi. Buufataalee waraanaa ishee naannoo kana jiran walumatti 19 akka ta'an yoo himamu biyyoota michoota ishee ta'an Bahrain, Egypt, Iraq, Israa'el, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria fi United Arab Emirates keessa jiru. Buufataalee waraanaa babal'aa Jibuutii fi Tarkiyyee qubsuma godhattees qabdii jedha ragaan garee think tank biyyattii Council on Foreign Relations irraa argame. Kibba Libaanooniin hidhattoota Hezbolaa waraanaa kan jirtu Israa'el daangaa gubbaatti loltoota nagaa eegumsaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii tibban haleeluudhaan miidhaa geessiftee jirti. Gurmuun loltoota nagaa eegumsaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNFIL jedhamu kan loltoota 10,000 irraa ijaarametu daangaa Libaanoonii fi Israa'el qubatee jira. Ergamni kun waggoota 45 guutee jira. Torban darbe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waraanni Israa'el buufata waraanaa koo seenuun daddabarsa meeshaa danqee jira. Loltoota koo hedduus madeessee jedhee komate. Israa'el loltoota ergama nagaa eegumsaa UN haleeluu himata UN'n. Ergamni nagaa eegumsaa UN kan kibba Libaanoon jirus sarbama Israa'el goote kanaan waan rifaasisaadha jedheen. Israa'el gama isheetiin hidhattoonni Hezbolaa buufata loltoota UN cinaadhaa socho'aa jiruuf haleelee jetti. Dilbata darbe ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu loltoonni UN balaa keessa jiru jedhan. Balaa waraanni isaanii dhaqqabsiiseef garuu gaabbuu dubbatan. Loltoonni UN saffisaan ba'an jechuudhaan barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres gaafatanillee Guterres haleellaan ergamoota nagaa UN irratti godhamu yakka waraanaatti shallagamuu mala loltoota kanneen irratti xiyyeeffachuun haleeluun gonkuma waan ta'uu hin qabne loltoonni kunneenis Libaanoon keessaa hin baanii jedhan. Roobii darbe ture haleellaan jalqabaa loltoota UN miidhe ka Israa'eliin raawwatame. Ergamni nagaa eegumsaa UN UNFIL humni waraanaa Israa'el ittuma yaadee haleellaa raawwatee jedhe. Haleellaa kanaanis qubsuma UN kan labbuune jedhamu hojiin ala tolcheera jedha. Kamisa yeroo waraanni Israa'el taankii gara fooqii bantii eegdota UN itti dhukaasanitti loltoonni UN lama madaa'an. Dhukaasi kun loltoota kallattumaan isaan rukutee kuffise. Jimaatas loltoonni UN kabiroon lama dhooyinsa lama fooqii to'annoo eegdotaa kana cinaatti miidhaman.
jimaata darbees bakka Naqoraa jedhamutti loltoonni UN rukutaman. Gamoowwan UN Raamaayaa jedhamu keessa jiranis haleelamuu UN gabaase. Sanbata duraa loltoonni UN naannawa Message Jebel jedhamu meeshuma fe'atanii socho'uu akka hin dandeenye waraana Netanyahuutiin karaan itti cufamee ture. Israa'el gama isheetiin hidhattoota Hizboolaa rukutuutiin walitti isin cafaqee jetteen. Saragummaan Israa'el ergama nagaa tiksuu UN irratti osoo nafin agarsiisaa jirtu kun biyyoota michuu ishee ta'an Firaansii fi UK fa'iin illee osoo hin hafin balaaleffatame. Ergamni nagaa eegumsaa daangaa Libaanoonii fi Israa'el gubbaa kun weerara Israa'el Libaanoon irratti bara 1978 bante hordofee mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin hundaa'e. Ergama kanaaf biyyoota addunyaa 50tu walumatti loltoota 10,000 gumaache.